In wareegamaaf yoomillee Ashamar Kafunee jaalatamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media bakka jirtanitti nageenyi koo isin haa ga'u isiniin jedha. Egaa kun Gadaa Digital Media dha. Sagantaa guyyaa har'aatiin dhimma qubee afaan Oromoo amma kullee Oromootti haa jijjiiramu jedha irratti yaada muraasa tokkoon qaba. Kabajaan akkana hordoftan isiniin jedha. Duraan dursee namoonni chaanaalii kana subscribe godhaa isiniin jedha. Namoonni chaanaalii kana jaalattan hiriyoota keessaniifis share gochuun akka subscribe gootan kabajaan isin gaafadha. Egaa gara yaada kootti yoo deebi'e akkuma beekamu gidduu kana namoonni gareemuudhaan dhimma jijjiirraa qubee afaan Oromoo gara kullee Oromootti haa jijjiiramu jedha irratti yaada garaagaraa kaasaa jiranii. Duraan dursee obboleessa koo Maaster Hasan nama qubee afaan Oromoo irraa gara kullee Oromootti osoo jijjiirame jedhee qorannoo geggeessee waggaa 20 waggaa 19 jireenya isaa yeroo hedduudhaaf kanaaf kennee hedduu ulfaadhoo galatoom jechuun hin barbaada. Sababni isaas egaa namni waan haarawaa kalaqa isaatiin jajjabeeffamuu qaba. Egaa akka nama dhuunfaa tokkotti ammoo dhimmi jijjiirraa qubee afaan Oromoo kun sababoota naaf fudhatama hin qabneef obboleessa koo osoo dhageessee natti tola. Egaa sababa tokko lama jedhee sababoota baay'ee kaasuu dandeenya, garuu sababoota sadiin tokko si kaasa. Tokkoffaa afaan Oromoo yeroo ammaa dhaabbilee barnoota olaanoo sadarkaa barnootaatiin hanga digirii jalqabaa hanga sadarkaa digirii sadaffaa yookiin PhD jennuun bira gahee jira. Namoonni kanaanis qorannoo isaanii gaggeessanii ittiin milkaanii jireenya maatii isaanii saba isaaniitiifis bu'aa buusan hedduudha. Tokko jedhe. Lammaffaa ammoo afaan Oromoo kun yeroo addaa Google Translation irratti hiikoo adda addaa akka nuti argannee hojiilee hojjennu keessatti qorannoos ta'e hojiilee barreeffamoota garaagaraa keessatti dhaabbilee barnoota irratti barattoonni itti fayyadaman hedduun keessan quba qabdanii. Sababa kanaafis an kullee Oromoo yeroo kanatti isa kana dijitaala goonee hojii kanatti geessuudhaaf baajataa fi humna namaa fi ogeessa dorgommii cimaa gaafata waan ta'eef afaanonni amma Google Translation baay'atanii jiranii kana keessa dorgomaa taasisuudhaaf kulleen Oromoo ammati jettu qorannoodhaan ganaan qaama biraatiin hanga approve ta'u yookiin mirkanaa'utti yeroo fudhata. Kunis sababa kanaaf hin danda'amu. Egaa akka sadaffatti ammoo wanni kulleen Oromoo hojiirra oolleef tokko akkuma beekamu qorannoon kun atis biyya alaa teessee qorannoo kana yeroo hedduu geggeessaa turteetta. Egaa karaan qorannoon kee ittiin dhiyaatamu karaa gargaara Profeesaraa Fedheesaa nama jedhamuun Yuunivarsiitii Wallaggaatti dhiyaate qorannoo kana ofii keetii osoo dhiyeessitee achirratti yaadota kaastee yaadota sanaaf difeensi gootee fudhatama akka argatan gooteeti baay'ee barbaachisaadha. Kana waan hin gooneef ana biratti fudhatama hin qabu jedha. Sababoota sadii kana qofa si kaase gaadha. Sababoonni baay'eetu jira. Garuu qorannoo geggeessateef akka nama dhuunfaatti beekamtii si kennee yoo si galateeffadhe gaadha. Beekamtii si kennuun anaaf baay'ee barbaachisaa miti. Kanaaf hojii hojjetteef galatoomsiin jedha. Nutis barnoota sadarkaa olaanoo keessa jirra, barataa jirras. Egaa afaan Oromoo kun afaan bu'a qabeessa ta'ee hojii Google irrattis akka nuti sooftooriin adda addaa itti uumamuuf yeroo adda addaatti namoonni dhiibbaa godhaa jiran ni jiranii. Isaaniifis daandii itti waan cufuuf inni kun dhugaa dubbachuudhaaf hin barbaachisu jedha obboleessa koo. Haa ta'u garuu qorannoo hojjettee baay'ee ulfaadhu galatoomii waan haaraa uummata Oromoodhaaf yaadu keetiif akka nama tokkotti seenaa dhaloota biraa waan gaarii akkati keessee darbiteef dhuunfaa kootti yaada akkana siif qaba. Garuu akka yaada dhuunfatti gama biraatiin yoo deebi'e garee lamatu uumamee jira. Miidiyaalee pilaatfoormii Feesbuukis dabalatanii TikTokis yoo ilaaltanii YouTube kanarrattis namni dhiyoo kana dhimma kullee Oromoo kana kaasee dubbataa jira. An akka nama tokkotti kulleen Oromoo uumamuun uummata Oromootiif faayidaa qaba. Qorannoon biraa uumamuuf qorannoon dhimma aadaa dhimma hojii biraatiif akka kakkumsa godhan hedduutu jira jechuudha. Afaan kamuu hanqinna dhabu.
hanqinoota sirratti akka ogeeyyiin xinqooqa ogeeyyiin afaanii akka irratti qorataniif daandii saaqa jechuudha. Garuu namoonni garee homtanii maastera saniin xiqqeessuuf yaaltanis osoo irraaf qusattanii. Egaa isin qofti abukaatoo afaan Oromooti miti. Namni kun qorannoo geggeesseef sababoota fudhatama hin qabneef yoo ibsite gaadha. Isa xiqqeessuu isaa arrabsuun maaliif barbaachise? Sadarkaa himannatti Profeesar Gargara Profeesara Fedhesaa himachuudhaaf maaliif akkamitti himanna? Qorannoo geggeessuudhaaf mirga. Namni qorannoo san geggeessee ka fudhatee fi fudhatama kennuuf ammoo hawaasa. Uummata inni geggeesseef kana malee namni kudhanii uummata miiliyoona 60 bakka bu'uu hin danda'u. Kanaaf kallattii saniin laalleeti akkaataa nuti quba walii qabneen Oromoo akkanatti hin kolfine garaagarummaa kenna haa dhiphisnu isiniin jedha. Egaa obboleessa koo namni Abdiisaa Baancaa Jaarraa jedhamtus nama ogeessa ICT fi dhimma afaanis ilaallatu isiniin jedhu akka namoota biroo garuu hin ariifatta miidiyaa irratti waa barreessuu kana baay'ee ariifatta Facebook kana si hordofaa hin ariifatta. Egaa namoonni koomentii jala kennan garii si arrabsuu garii namoo hamilee siif kennu garaagarummaa yaada namoota irratti badhisu jirta waan ta'eef irraaf qusadhu. Egaa waan dhimma kuullee Oromoo taati maradhaati iddoo qaba waan margine miidiyaa irratti maaliif finna dhimma saba miiliyoona 60 dhuunfaa keetiin bakka buutee eenyutu abukaatos filate ta'uun qabu. Taayitii akka ogeessa tokkotti akka ogeessa ICT hojii kana hojjettee ta'u Google Translation keessa adda durummaa maqaa keettu ka'a. Namoota Ameerikaa fi Keeniyaa keessa akkuma tikaatti namoonni laman jiran. Irra caalaatti biyya kana keessatti Oromoo kan bakka bu'ee iddoo sanatti deemtee badhaasa adda addaa argataa turte hin beennaa si garuu of xiqqeessaa jirta. Ati nama guddaadha nama kabaja qabu kabaja kee xiqqeessin. Daa'imma wajjin ijoollee har'a Facebook wanatti koomentiidhaan si arrabsan amilee akkasiin tunne kabaja kee kabajaa fi barcuma abbatuuf jalatti uffataa jedhan. Kanaafuu Facebook irratti amma maxxansin wanna amma maxxansitu si xiqqeessa malee si guddisaan jiru waan ta'eef egaa yoo dongorina of kolchaa namoonni chaanaalii kana subscribe hin goone ammas irra deebinee subscribe godhaa isiniin jenna. Ammas dhugaa dubbachuu irraa if hin qusannu kana booda viidiyoodhaan baawaa hojjechuu ni yaalla. Horaa bulaa deebanaa galatooma.